raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo irraatii yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya allalisee Wadaajootii oduu har'aaf qabnuun isiniif dhiyeessa. Uummanni Oromoo kumootaan lakkaa'aman guyyaa kaleessaa magaalaa Ambootti Dr. Mararaa Guddinaa simatan. Gabaasa kana dhaabasaa Waaqjiraatu qindeesse. Istaadiyeemiin Amboo namootaan guuteera. Namni bakka dhaabbatuun qabu. Guyyaan kun guyyaa addaa uummati Oromoo itti wal ga'e. Fedhii isaatiin dirqii tokko malee gootasaa akka manedhaa keessatti dararamaa ture simachuudhaan wal ga'e. Gabaasaan keenya akka ibsetti uummati naannoo sanatti argame gariin uffannaa aadaa Oromoo akkasumas alaabaa Oromootiin kan faayame. Fardaan kan dhufe, kan miilaan dhufe, kan bajaajiin deemuuf, kan mootorbaayikiin deemus garan qabu. Uummati lakkoofsisa hedduu kun kan argame hidhamaa siyaasaa ta'uudhaan waggaa walakkaadhaan manedhaa keessatti dararamaa kan turan hoogganaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Mararaa Guddinaa simachuufi. Mararaan sirna kana akka laalaniin harka lamaaniin fuula isaanii qabatan. Xiqqoo turanis imimmaan ija isaanii keessaa roobuu jalqabe. Namoonni isaan wajjin dhaabbatanis akkuma isaanii ta'an gammachuudhas gaddas. Kan gaddisiise hiriyoonni isaanii ammallee kumaatamaan lakkaa'an manedhaa keessa jiraachuudha. Kan isaan gammachiise immoo uummati Oromoo bakka jirurraa gootasaa qabsaa'ota isaatiif xiiqiidhaan akkasitti bahee kabajaa kennuudha. Akka Mararaan jedhanitti amma galaanni garagaleera. Galaana kana hojiirra oolchuun immoo hojii dhaloota haaraa eeggatu. Galaanni garagaleera. Galaanni garagaleera. Galaanni garagaleera kun immoo irratti beekumalee waan hojjennu beekumalee akkooraa beekumsaan gammachaanaa beekumsaa iltoochaanaa galaana kana ijaaraa galaana kana gurmeessaa sanaaf gurmeessa jala gachaa waajjira isaa kannaa wajjin waajjira isaa kannaa waajjira wajjin isaa kannu baras jabeessaa beekumsaa walitti beekudha. Kabsabeemee laga guddaa tokko guddaa ga'eera. Qeerroon keenya laga sana beekumsaan jabachaa jabee kaffannaa. Qabsoon uummata Oromoo mootummaa wayyaanee keessatti utuu hin hafin falmii guddaa kaasaa jiraachuun ibsame. Durataan adda Dimokiraataa Oromoo obbo Leencoo Lataa gaaffiif deebii addaa raadiyoo sagalee Oromoo waliin taasisan keessatti akka ibsanitti injifannoo qabsoo Oromoo milkeessuuf tokkummaa uummati Oromoo mirkaneeffate tiksuun barbaachisaadha. Sabichi tokko ta'eera. Garaagarummaa lagaan, gaaraan, godinaadhaan, amantiidhaan isa gidduutti uumuuf carraaqame hundaa'u diigee bakka balleesseera. Ala kanatti garuu ammallee hamma sana hin fayyine waa'een tokkummaan Oromoo dhibbatti bakka ittiin deebine of eeggachuu qabna. Tarkaanfii tokkummaan Oromoo fuuldura fudhate kana of duuba akka hin deebine irratti hojjechuu qabna. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii kana qophii keenya waarii marii sanbata dhufuu keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'uu dursinee isin hubachiifna. Sirni gaa'elaa dinqisiisaa tokko guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee keessatti raawwatee jira. Gaa'elli raawwate kun Dubree Maariyaa Fatoo fi dargaggoo Mohaammed Kabiir Mohaammed Saaniitti heerumteedha. Dubree Maariyaan dhalattuu godina Arsii Lixaa magaalaa Adaabbaa yoo taatu, dargaggoo Mohaammed Kabiir immoo dhalataa godina Jimmaa aanaa Qarsaati. Gaa'ela kana adda kan godhe namni Dubreen kun itti heerumte nama harkaa fi miila uumamaa hin qabne ta'uudha. Taateen akkanaa namoonni imaanaa fi namummaa qaban addunyaa keessa akka jiran mirkaneessa. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu asumaan xumurraa sagantaa keenyaaf waliin turtii gaarii. Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Amma gara walleetti.
qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an Dhaabasaa Waaqjiraati. Itti dhiyaadha. Qophiin keenya baatii kana kan irra guddaa irratti xiyyeeffatee jiru ayyaana waraana bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti kabajameen kan wal qabatee fi hojii waraanni bilisummaa Oromootti jirudha. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kun mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo isa giddugalaa keessattis amajjii tokko kabajameera. Guyyaa kana haasaa kan dhageessisan hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaati. Haasaa isaanii kutaa tokkoffaa qabannee dhiyaanneerra itti dhiyaadhaa jenna. Fayyaata duraan dursa miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo, miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo, qondaalota waraana bilisummaa Oromoo, miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannoo kanatti ayyaana kana kabajachuuf waliin argamne. Akkasumas warri kaan hundi keessanuu maqaa miseensota hoogganoota adda bilisummaa Oromoo, qondaalota waraana bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo ta'ee bakka keessa maqaa kootinis baga ayyaana kanaan sin ga'ee baga waliinuu geenye jechuudha. Ittaan Suudaan zooniin kibbaa qaami waraana bilisummaa Oromoo asitti argamnu kora sabaa xiqqaa qaama kora sabaa adda bilisummaa Oromoo hagayya 20 hanga 30tti xumurame kora xiqqaa zoonii kibbaa carraa kanatti dhimma bahuudhaan gaafa muddee 28 fi 29 gaggeeffatanii qaama hoogganaa adda bilisummaa Oromoo ka ta'e ka isa korri sabaa isaanii murteesse deeggartoota adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo bal'aa isaa waliin argame zoonii kibbaa gidduutti kora gaggeeffatanii kora kana milkii fi injifannoon xumurachuu isaanii bakka keessan bu'ee baga gammadanii baga gammanneedha jechuudha. Addatti jala bultii ayyaana waraana bilisummaa Oromoo fi ayyaana haaraa kana keessatti seena qabeessa haa funyaan waraana diinaa fuuldura isaanii jiru fuulduratti kana gaggeessuu isaaniif injifannoo guddaadha baga gammadan jedha irraanu. Ittaan Suudaan ayyaana kana warra kanuu qopheessan ajaja mooraa giddugaleessa adda bilisummaa Oromoo akkasumas miseensota gumii sabaa fi kanneen qophii kana akkasitti miidhagsanii ayyaana kana kabarnaa kana baay'ee miidhagaadhaan kanuu qopheessan akkasumas immoo addatti hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo walaloolee faaruulee sirboota diraamaa akkas qabsoo kanaatiif dhaamsa jajjabaa ka seenaa ka qabsoo ka haala yeroo irratti hundaa'e kanuu qopheessan kanaan nu dandeessisan hunda isaaniitu bakka keessan bu'een galateeffadhaa jechuudha. Bakka hoogganoota adda bilisummaa Oromoo bu'ee bakka qondaalota miseensota waraana bilisummaa Oromoo bakka miseensota keenya fi qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessaa akkasumas uummata keenyaa bu'ee qabxiilee tokko tokko ka qabsoo bilisummaa Oromoo har'a ilaalan qofa waa jechuun barbaadaa sana irratti bakka keessan bu'ee waan dhiyeessaa jiruuf diinonnii fi firoonni keenyallee akka hubataniif waan tokko tokko jechuun barbaadaa jechuudha. Duraan dursa ka qabsoo bilisummaa Oromoo har'a keessa jiru fi eessa geenye jirra maal keessa jirra ka jedhu sana. Qabsoon bilisummaa Oromoo
boorus ni jenna kaleessas jennirraa iftaanis ni jenna qabsoo ofirratti hirkannoo qofaan gaggeeffamuu dirqame balbala mootummoota hedduu balbala firoota hedduu balbala mootummoota ollaa keenya hedduu reebnullee waggaa hedduu keessatti qabsoo haqaa qabsoo ummata kabajamaa guddaa kana kawaanjoo gabrummaa jalatti humna mootummaa nu gabroomfate gurraacha Afrikaa qofaan otoo hin taane gargaarsa humna kolonialistoota Awurooppaatiin waggaa 150 duraatti cabee ka gargaarsa akka ummatoota gabroomanii hunda isaaf malu gargaarsa kadhatullee balbala meeqa reebullee hanga ammaa mootummaa nu cabse sirna inni nurratti ijaare sirna kolonii kana tiksuuf jecha qofa gargaarsa nutti cufanii ofirratti hirkannoo qofaarratti ofirratti murteessuu qofaarratti ummati kun qabsoo hadhooftu qabsaa'oti bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo waggooti kana hunda meeshaarraa agabsamee meeshaarraa uggurame harka qullaa fi meeshaa gabaabaa diinarraa buufatee fi ofirratti harkate qofaan qabsoon kun jiraate marraamee qashir hedduun irratti xaxame bittinneeffamuuf dhabamsiifamuuf facaafamuuf bara chaartaraatii fakkeenya gaarii ergasii immoo marraamee irratti aggaamamullee kana hunda keessa darbee har'a qabsoon bilisummaa Oromoo diina isaa lafa ilaalchisee ofii isaa mataa isaa ol qabatee injifannoodhaan as ga'uun ka hunda keenyaati ka uummata Oromooti uummata Oromoo ka baga kanaan ga'ee jennaa jechuudha. Addunyaa kanarratti qabsoon akkasitti haala hudhaa keessatti waan hedduu keessa caccabsee darbee qofaa isaa irratti hirkatee asiin ga'ee qabsoo bilisummaa Oromoo qofa jechuu danda'ama jechuudha. Addatti waggaa 26 yookaan 7 duratti 92 gaafa adda bilisummaa Oromoo chaartara keessaa dhiibamee bahaansa keessatti waraanni 20 waraana qofaa otoo hin taane uummata siivilii dabalatee ijoollee xixiqqaa dabalatee qabsoo bilisummaa Oromoo qofa dhabamsiisuuf mooraa hidhaa dhedheessaa fi hursoo keessa qofaatti gara 60 akka ta'utu hidhamee kaan ajjeefame kaan immoo hidhaa waggaa dheeraaf itti murtaa'e kaan hanga dhukkuba naannoo sanatti dhabamutti itti duulame kana keessaati darbee qabsoon bilisummaa Oromoo as gahee har'a uummata Oromoo baa dhihaa kaaba kibba tokko ta'ee akka uummata tokkotti ummati miliyoonaan socho'u kun akkasitti qabsoo isaatiin gaamuun injifannoo olaanaa kaasirna EPRDF TPLF nurratti diriirse cabse waan ta'eef injifannoo guddaadha kabara kanaa jechuudha. Kana keessatti as dhiyoo kana bara 2014 irraatii jalqabee 2015 2016 2017 haala addaa sochii waraana bilisummaa Oromoo sochii qeerraa bilisummaa Oromoon uummati Oromoo hundi wal keessa seenee fincila walitti fufinsaan diinni bifa adda addaatiin fincila kana cabsuudhaaf marraa 3 isa ammaa wajjin arfaffaa command post nurratti labsee humna waraanaa qabu guutummaa isaa harka 100 keessa harka 80 akka ta'u Oromiyaa keessatti bobbaasee kana cabsuudhaaf kana hunda keessa
cabsee keessa bahee itti fufinsaan hanga har'aatti guyyaa har'aa kanatti bifa adda addaatiin shira diinaa fi karoora diinaa diriirse hunda caccabsee injifannoodhaan ka keessa darbamedha waggaan darbe kunis injifannoo guddaadha jechuudha. Kana keessatti gandi Oromoo tokkollee ka hiriiran bahin ka fincilan godhin ka diinaafis haa ta'u firaaf dhaamsasaa qabsoon kun galii isaa gahu malee akka hin dhaabbanne gandi itti keessatti hin ibsamin gandi keessatti hiriirin bahamin gaaffii isaa ifa hin godhatin tokkollee hin jiru jechuudha. Kana keessatti xiqqaa guddaa ijoollee xixiqqaa waggaa 5 waggaa 4 hanga jaarsa waggaa 90tti waliin fi dhiira darbaa otoo hin jedhin waliin hiriiree addunyaa kanaaf dhaamsa guddaa dabarseera. Sirna mootummaa sirna kolonii Itoophiyaatiif dhaamsa guddaa dabarseera. Kunis qabsoon kun sosobbaa addaa yookaan gaaffii keessii deebisne master plaanii Finfinnee kunoo sii deebisne dhaabbadhu lafa irraa buqqifaman irraa sii ariine dhaabbadhu sigaa bifa adda addaan godhanillee command post jijjiiranillee lakki gaaffiin koo bakka waan guddaa qabutu jira. Sunis bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaati. Kun akka bakkaan ga'u dhaadannoo tokkittiidhaan ibsachuudhaan xumura sirna gabrummaa fincila xumura sirna gabrummaa jedhee dhaamsa kana dabarsuudhaan yoo kun deebee qofa dhaabbanna ka jedhu hangarraatti dhaamsa dabarsaa jira. Kuni dhaamsa guddaa addunyaatiifis sirna impaayera Itoophiyaatiifis jenneeti amanna. Haa ta'uuti sirni takkaa diriiree nagaadhaan nama keessaa deemu hin jiru hanga dhumaa caccabu malee diriiru. Kana ummati Oromoos kana waan beekuuf harka ol qabatee hanga sirni kun xumuratti godhamutti gaaffii bifa kamuu deebisan sossobbii bifa kamuu godhani akka boodan deebine agarsiisaa jira. Kana lamaantu wal qabee jira jechuudha waggaa kana keessatti. Kana cabsuuf command post diriirsuu qofa miti isa kana dachaasuuf yaada uummata Oromoo qabsoo bilisummaa irraa Oromoo irraatii jallisuuf akkasumas humna command postii qofaadhaan otoo hin taane qabsoon bilisummaa Oromoo waan biraatiin busheessine fakkeessuudhaaf darbee uummataaf lola fakkeessuudhaan liyyuu poolis ka jedhamu ka humna Alshabaabii fi humna warra ONLF adda bilisummaa biyyoolessa Ogaaden ittiin cabsuudhaaf hidhachiise leenjisa isaarratti mootummaa Ameerikaatii fi mootummaan Ingilizii irratti isa gargaaraa bahee hidhannoonsaa hanga droshkaa hanga RPG hanga moortaraa qabu isa kana uummata Oromoo irratti bobbaasee jira. Bobbaan lola kana baha Oromiyaa irraati hanga kibba Oromiyaatti kiiloomeetira kumaan lakkaa'amu kana keessatti lafa Oromoo irratti lola liyyuu poolisii gama tokkoon ka ajajoota yookaan jeneraalota wayyaaneetiin hoogganamuu fi hoogganoota qaruutee wayyaaneetiin bobbaafamu waliin bobbaafamu humna kana Oromiyaa irratti fi adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti bobbaase. Bobbaan qabsoo kanaa fi akeekni bobbaa lola kanaa fincila diddaa gabrummaa fi xumura gabrummaa Oromiyaa guutuu keessatti giddu galeessa baha kaaba kibba keessatti deemaa jiru. Isa kanarraa uummata Oromoo jallisuu qofa otoo hin taane yaadasaa qabsicha yeroodhaaf ofirraa dhaamse yeroo otoo hin taane isa dhumaa ofirraa dhaamse uummata Oromoo immoo haamlee cabsee jilbeeffachiisuudhaaf ka saganteeffame ture. Haa ta'uuti qabsoon bilisummaa Oromoo akkuma baroota 77 fi 76 ofirratti hirkannoo qofaa fi
tooftaalee uummata Oromoo hiriirse bifa kamiinuu lolatti dhufu bifa kamiinuu shiratti dhufu caccabsuu irratti muuxannoo dheeraa qabu lola kanas akkaataatti loluu qindeeffate addatti loloota yeroo jalqabaa abidda meessoo Hordodde Cinaaqsan Qaraaqumbii Gursum darbee immoo Beeltuu fi naannoo Saasaweena darbi naannoo Moyyaalee qabatee hanga Areeroo isa kana keessatti akkasitti abidda humna hidhannoo ol aanaa qabatee akkasitti bobbaafame sana qaanessee cabsee ofirraatti deebise lola jalqabaa kana injifannoo hin jirre addunyaa irratti agarsiise mootummaa wayyaanee fi jeneraalota isaa kaanfichiise injifannoo guddaa uummata Oromoo galmeessedha. Inni kunis dhaamsa tokko dabarsuu fi qaba naannoo kanaaf yoo dhuguma waa dhaamsa darbu kana isaanii galate. Lolli kamuu fi taankiin kamuu xayyaarri kamuu uummata murteeffatee ka'e irratti bobbaafamu irree uummataa ka caaluu xayyaarrii fi taankiin kamuu akka hin jirre kana mirkaneesseeraa fi booriftaan illee kana mirkaneessinaa fi kana keessatti ilmaan Oromoo ka uummata isaanii waliin hiriiranii bifa adda addaatiin qabsoo bilisummaa Oromoo jalatti hiriiranii qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummata keenya baga gammaddee baga injifannoon keessa baatee jenna jechuudha. Lola kana akkasitti lolaan injifatuu qofa otoo hin taane qabsoon jalqabe suni ka akka mootummaa wayyaanee barbaade sanatti fincillis dhaabbatee irraa qabbanaa'ee haamileen uummata keenyaas cabuu otoo hin taane fincilli itti fufinsaan lolli otoo lolamaa jiru hanga kaleessaa fi eengaddaatti qabsoon kun harka ol qabatee lolli otoo lolamaa jiru fincillis itti fufamaa jiraachuun immoo injifannoo irratti aanuudha jechuudha. Isa kanas hanga qabsoon keenya galiisaa gahutti humni kamuu dhaabuu akka hin dandeenye diina keenyaafis fira keenyaafis mirkaneessina. Amma haala hariiroo fi akkaataan nuu fi wayyaanee gidduu jiru mootummaa wayyaanee ammallee taanaan qabsoo kana dhaamsuu ukkaamsuu yookaan qabbaneessuu kanarraa hanga xumuratti ta'amutti obboo dandeebi'u qabsoon bilisummaa Oromoo immoo hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti obboo dandeebi'u ka bahe hin deebi'u ka bosona seene bosonaa hin galu ka fincilaaf bahu fincilarraa hin deebi'u kana lamaantu wal qabee jira kana keessatti kanaaf uf qopheessuu nu gaafata kana adda baafnee walitti himna diinaafis fira keenyaafis jechuudha. Isa kana keessatti taansinee erga kana ta'ee hariiroon mootummaa Itoophiyaa fi hariiroon qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo ka gaafa duraa maal fakkaata amma maal fakkaata jettu gabaabseen tuqee darbuu barbaada. Hariiroon mootummaa Itoophiyaa fi uummata Oromoo gidduu jiru sila toleraan tuqeera sirna gabrummaa nurratti diriiree jiru waanjoo gabrummaa fi cancala sansalata harkaaf miila nu hidhee jiru kanatu nurratti diriiree jira. Hariiroon keenya hariiroo gabroonfataa fi gabroomaa gidduu jirudha. Hariiroon gabroonfataa fi gabroomaa gidduu jiru immoo sirna nurratti diriiree jirudha malee namoota miti uummata miti kalolaa jirru sirna cunqursaa gabroomsaa kanadha hariiroon nurratti diriiree jiru karaa keenya immoo kana cabsine kana diigne bilisummaa keenyaa fi walabummaa keenya argatudha. Inni kun har'allee hin jijjiiramne kana ka ofitti dhaalee kana fudhatee jiru mootummaa TPLF EPRDF jedhamu ka wayyaaneen EPRDF ka jedhu tokko ijaartee
dhuunfattee ka ajajuuf jalatti dhaabota uf jalatti ijaartee bittiltee ka bobbaaftuu fi ka sochooftu haa ta'uuti sirnichi sirna TPLF nurratti diriirse. Kana keessatti waggaa 27 durarraatii jalqabee kan nurratti diriire qabeenya Oromiyaa guutummaatti mukasaa, albuudasaa, bishaansaa ka irratti oomishasaa fi lafasaa fi manasaa kana hunda dhuunfata TPLF fi kaampaaniilee TPLF ijaarte harkatti galfamee jiru fi sirna gabrummaa ka durii caalaa Oromoo irratti hadheessee jiru. Oromoo qofa otoo hin taane ummatoota cunqurfamoo hunda irratti hadheessee jiru. Haa ta'uuti golgaa gowwoomsaa abiyyootaayi dimokiraasii jedhu tokko abiyyootaayi ka warraaqaa sagaleensaa nama harkisa dimokiraasii ka sirnaa ummati ittiin bulchu jechuudha. Ummati mootummaa isaati ofiisaa ittiin bulchu jechuudha. Golgaa kanaa fi maqaa kana qabate haxxummaa TPLF haxxummaa wayyaanee maqaa kana diriirsite haa ta'uuti lafarratti qabeenyaa fi ilma namaallee otoo nafiin garba isa garbaa sana sileef isa jedhan sana gootee ummata Oromoo fi ummatoota cunqurfamaa hunda akkasitti ummata hiyyummaaf saaxiltee waliigala ofii isaanii immoo ganda isaanii ijaarrataa akka nam tokkotti immoo biliyoonaraa fi miliyoonara ta'an akkasitti jirraa jechuudha. Hariiroon kun har'allee mootummaan TPLF EPRDF kun diigamee karaarraa maqfamee ummati Oromoo harkasaa hireesaa harkasaa galfatu qofa yoo ta'eeti hariiroon kun bakka isaatti gala jechuudha. Kuni hariiroo nuufi TPLF gidduu jiru. TPLF dhabamu Oromiyaarraa buqqa'u xumuri gabrummaa itti ta'u kana qofaatu hariiroo kana xumuratti godha. Kana hariiroon keenya gidduu keenya jiru. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kutaa lammaffaa qophii kana torbee qabannee dhiyaannaa har'aaf kanumaan xumurra nagaan nu tura. Haga yoonaatti caqasaa ka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa.